Eebbifama University kan dhiheenya kana waa'ee haadhaatiin garaa nu booressee nu hunda keenya boohee nu boochise kan ajandaa nuuf ta'e tuuliddi Itoophiyaa fi Itoophiyaa qofaa miti warra biyya alaatiif illee ajandaa ta'e miidiyaadhaan hedduudha kan waa'ee isaa dubbataa ture jechuudha. Waa'ee haadhaa kan nuyi uf dagannes uf yaadachiisee eenyummaa haadhaa mul'ise kitaaba guddaadha jechuudha. Namoonni hedduun dinqisiifataa turanii amantaan irra deebiidhaan ajandaa ta'eeti jira diraamaa nurratti hojjetee biraankiin nu godheedha. Waa'een isaa kun amantaan eegaa iccitiin isaa gadi bahee booda namoonni hedduun bifa qoosaatiin fayyadamaati jiran sooshaal miidiyaa kanarratti. Ammayyuu ammoo namoonni hedduun waa'een haadhaa inni agarsiifate wanna fedheyyuu haa ta'u iccitiin isaa gadi bahuyyuu waa'een haadhaa kan inni agarsiifate ammayyuu sirriidha warri jedhanis ni jiru ittiin haafameeti warri jedhan illee ni jiran jechuudha. Keessattuu eegaa magaalaa Finfinnee keessaa qulfiin kennamee fi guyyaa lama keessatti jechuudha tariimanni kun qopheeffameeti eeggamaa ture moo maalinniidha haati Oromoo miskiinni hedduutu jira diraamaan gurbaan kun mul'iseedhaaf kennameef moo dhuguma wanti kun mootummaadhaan tarii walitti hidhata qaba. Warri isaa falman tokko kan isaan dhiheessanii inni naa kennaa hin jenne kabaja haadhaa qofa mul'iseedha maaliif amma itti iyyamaa inni waa argannaan itti hinaafame kan jedhudha. Mee kanasii dhuguma inni waan kana hin argadhu jedheetumaan hojjete kan jirus kaa waliin ilaalla. Ana qofaa miti gurbaa kana biyya keessaa fi biyya alaa irraa mallayni akka gaariitti roobaati jira. Gurbaan miiliyoonara ta'eeti jira hojii bakka adda addaatti argatee haati isaallee hojii argattee mana magaalaa Finfinnee keessa kan ati waggaa meeqa dalagatteetiin argachuu hin dandeenye mana miiliyoona meeqa guyyaa takkatti kantiibaa Finfinnee irraa qulfiin kennameefii jira. Waan argaa jirru irraa diraamummaa fi dhugummaan as keessa jiru maalinni kan jedhu kaafee waliin ilaalla. Ani Abduu Mobile App irraa warra jalqabaa dhuftan Abduu Mobile App subscribe gootanii maamiltoota keenyatti yoo dabalamtan galatoomaa isiniin jenna. Gurbaan kun gaafa eebba isaa magaalaa Finfinnee irraa akkasitti eega qoraan baadhatee haadha isaa ammoo gaawona eebba yuunivarsiitiidha. Gaawona gartee silaa eebbifamaan baratee firii isaa yeroo argatu eebba digirii isaa san ittiin mul'ifatuudhaan gaawona uffatu sanii haadhatti uffisee yuunivarsiitii geesse jechuudha. Ufii isaati ammoo waan haati Oromoodhaa hedduun gootu qoraan baadhatee mul'ate. Haala saniin sooshaal miidiyaa kana guutuu to'atee ture jechuudha. Namoota hedduu boohee boochise jechuudha. Tarii warri akkanaaf akka boo'illee hin dhabamu. Tuuliddi Itoophiyaa fi Itoophiyaa isaan jedhan san qofaa miti warri alaallee miidiyaan alaallee hedduudha ka waan kana hafarsaa ture jechuudha. Osoo oolleen bulinii guyyaa lamaa sadi keessatti manni qulfiin isaaf kenname jechuudha. Kana qofaa miti haasawoota garagaraa kan inni godhetu jira. Anam akka nama dhuunfaatitti haasawa isaa kana dhageeffadhee haasawa jechuun nama tokko haasawaan illee waan madaaltu qabda. Haasawa isaa kanarraa illee waan hin dhageeffadhe akkasuma ammas iccitiin amma gadi bahee inni biraa tokko ammoo gurbaan kun akka hojjetaa Abisiiniyaa baankii tahee fi bara 2020 waggaa lama dura jechuudha akka Adaamaa yuunivarsiitii irraa digirii biraatiin eebbifamee inni kun digirii lammataa ta'e gaafa sanitti kan nuuf himame haati isaa dhugumatti qoraan cabsitee qoraan jechuun harka qalleeyyii harka qallummaadhaan akkasitti guddiftee kan jedhudha kan nuuf himamaa ture jechuudha. Dhugaadha harka qalleeyyii ta'uu danda'anii garuu yeroo laallu fuulatti haadha qoraan baattee nama guddistus miti ta'ee gaafa sanillee beeki. Haati isaa suni culluuxuu turte jechuun Adaanech yeroo qulfii kennituuf yoo laaltan jechuudha fuulli isii culluuxuu turte. Haadha quraanii akkasitti nama guddiftuu siin fakkaattu tarii harka qalleeyyiis ta'uu danda'u. Ammas Finfinnee Shiroo Meedaadha jedhamee Shiroo Meedaa keessa namni jechuun Finfinnee keessa jiraatu haga tokko dhugaa harka qalleeyyiin akkuma jirutti tahee nama dhalataa achii ta'ee inni ammoo eega fakkeenyaa fi yuunivarsiitii irraa bahee eebbifamee jechuun eega yuunivarsiitii Adaamaa irraa kana duratti bara 2020 bahee booda hojjetaa bana baankiiti jedhama. Laakiin garuu hedduun namaa akka waan ifaajee amman tana uskuularraa gara yuunivarsiitiitti dabre yuunivarsiitii irraa amma eebbifamaa jiruutitti hedduu kenna kan garaaraase jechuudha. Amma sababa gartee kan bara 2020 inni eebbifamee inni kun digirii lammataa ta'uudhaatii fi hojjetaa Abisiiniyaa baankii ta'uudhaatii fi guyyaa lama keessatti qulfiin harka isaa yeroo galuu fi mallaqni garagaraa miiliyoonaan kan biyya keessaa fi biyya alaa irratti roobaa jira. Akkasuma ammas dalagaadhaaf illee kaampaaniin garagaraa waadaa seenaa fi jira. Haati isaallee akka dalagaa argattu waadaan seenamee jira. Waa hedduudha jechuudha. Amma kanama argatee sammaa argatee osoo hin taane wanni kun ajandaa guddaa ta'e jechuudha amman tanallee. Amma as keessatti waa halaallu anis amma waan natti mul'ate tokko fakkeenyaaf gaafa sanii nuti hundi keenya boonyee nu boochisee gurbaan kun dhugumatti ani faa viidiyoo kiyya keessatti kan gaafsa waa'ee isaa irratti waraabanii yaaratti yoo ta'e gurbaan kun digirii eebbifameen kana qofaa miti waan kana hojjetuudhaafuu digirii tokko jechuun kunummaanuu aktarummaa takka waan tokko diraamaa tokko jechuu kiyya. Waan guddaa tokko isin jechuuf itti yaadee waan kana godhuun waan guddaadha kan jedhu dubbadhee ture jechuudha. Haa ta'uuti amman tana wanni kun tarii
mootummaa wal qabatinaa kan jedhudha. Amma namoonni hedduun fakkeenyaaf mootummaadhaan wal qabataa kan jedhudha. Mootummaan waan akkana kana godhu ni godha fakkeenyaaf keessattuu mootummaan bilisiginaa waan akkana kana godhu ni jaalata waa waggaa afran kana argaa jirrudha. Tokkoffaa ajandaa namaa kennuudhaaf lammaffaa ani wanni mootummaa ta'uu irratti shakkee fakkeenyaaf kantiibaan magaalaa Finfinneedha akkas tahee iftaanummaadha qurfii geessiteef jechuudha. Kamitti jechuun waan tokko soo xiqqashoo baatii mataa akka illee ga'u gurbaa waan mana gaheense'u burumta moo iftaanummaadha qulfiin kennameef jechuudha. Jechuun maa kennameef miti kennamuuf hin sirriidha. Yooma diraamaaf godhamellee baga kennameef qophaahameeti wanni kun akkamii kan jedhudha. Inni biraa kan irratti na shakkisiise gaafa sanis ni yaadattu yoo ta'e jalqaba irratti mata duree dubbiidhaa kan tahee akka ajaa'ibaatitti jalqaba irraa kan gabaase mata duree oduu hatattamaa jedhee kan gabaasuudhaan mata duree miidiyaa kan godhe jalqaba irratti EBCdha miidiyaa biyyattii guddicha jechuudha. Haasawa inni achi booda godheedha ammallee tokko fakkeenyaaf BBC irratti illee gaafiif deebii godheeti jira akkasuma miidiyaadhaan habashootaa kan garagaraa YouTube kana irratti illee hedduu argitaniiti jirtan jedhee yaada. Gaafiif deebii inni godhe keessatti innat maalat hagarnaat jedhe jechuun warri kun hedduu waan akkasii ni jaalata warri bilisiginaa illee ni jaalata. Haa ta'uuti ammatti nuti kan gartee akkasitti garaa nuuroo raase waa'ee haadhummaa jechuun isa amma gara innaat hagar innaat naat kan jedhamu san isa durii jechuun wanni kun yeroo hedduu diraamaan akkanaa kun jechuun warri bilisiginnaallee hedduu jaalata waan akkanaa kana isa sanas kun taane nuti dhugumatti haadhummaa haati dhugaadha biyya jechuun hatta biyyilleen haadhaan dhugumaa beeki dhugaadha biyya teenya santu kaaniif haadha taate kaaniif gartee masaanuu taate ayyadahaa taate kaan boochisaa kaan gammachiistiif jenna malee dhugaadha biyyilleen haadha. Maaliif irra jiraata akkuma haati si jiraachiftutti biyyilleen si jiraachifti so bilisummaa qabaatte jechuudha garuu kaaniif haadha taate kaaniif ayyadahaa ta'uudha wanti namni gartee fakkeenyaaf maqaa biyyaa waan jedhu kana namni garii wanni balaaleffatuu fi inni amma haasawa isaa kan duraa keessatti innaat hagarnaat jedhe amma wanni kuni yoo dhuguma haadhummaa qoraan cabsitee haadha miskiina akkasiin nama guddiftu saniif kan godhamu ta'e akkamiin hatatta'umatti akkanumatti gartee dhugaadha haati tiyya haala kanaan na guddifte haala kanaati ammoo namoota hedduun haadha isaanii akkanatti guddisanii garuu as baasanii miidiyaa irratti hin mul'ifatan kan jedhudha dubbatu qaba innaat hagarnaat bakka jedhe sanitti hedduu shakkinatti uume amma kanama dhuunfaatitti haasawa akkanaa kana ni yaadatu ta'e waggaa afran kana laanguweejiin kuni qoonqaan kuni kan warra biyya bulchaa jiruuti jechuudha kan warra bilisiginnaati jechuun haasawni kun waa qabaabadaadha isin jechuufi miti fakkeenyaaf waa as keessatti amma fakkeenyaaf as keessa waa hedduu fayyadaman gurbaa kana fakkeenyaaf tarii kara mootummaati yoo kan walquba qabaatanii wanni kun ka aktarummaadhaan hojjetamee tarii akkana godhiin kan jettu taate faayidaa ni qabaa kan jettanii faayidaa xiqqaadha fakkeenyaaf gurbaan kun ajandaa nuuf ta'e deebi'ee ammallee haasawni akkuma isin jenne innaat hagarnaate biyyis akkuma haadha sanii jabeeffamuu qabdi yoo namni dhumellee innaat hagarnaat maannim ka hagar bataachinoo yoo miliyoonii dhibbaa jedhan kunis dhumesi maannim ka hagar bataachinoodha jechuun tarii biyyi sadeennu akka irra jiraatu beekamu waan akkasiitu deemama keessattuu amma waggaa afran amma Dr. Abiyyi dhufe kana wanni akkasii sun hedduminaan jira isiniin jechuu barbaadeeti haga sadarkaa paarlamaa irratti maannim ka hagar bataachinoo yeroo jedhamutti bakka namni du'ee biqiltuu dhaabna yeroo jedhamutti inna ajandaa akkanaa kana namaaf kennu jaalala bakka yaani wanni fedhannuu yoo godhame beeki wanni biyyaa fi miti beeki wanni jechuun hatta mallas illeen gaafa jiru akkamatti kanuma taphataa ture dargiinis namu siyaasa isaa paartii isaa san biyya fakkeessanii haala akkasiisanii si fudhachiisu jechuudha yoo ati yaani yoo abbaan keessirraa ajjeefames yoo obbo ilmi kee cubbuudhaan ati illee yoo ajjeefamte bakka hagar fiqirnoo Oma jechuun waan akkasii jechuudha diraamaa akka isaan hojjetan isiniin jechuufi kanaafi waan akkasii saniif godhuu danda'an ammallee fakkeenyaaf ajandaa yoo isin ilaaltan fakkeenyaaf duruu gurbaan akkas godhutu ajandaa ta'ee namni waan biraan ni lakkisaa jechuudha aayyoon biraata isa haayyoo isa tan caalaa miskiinaa tan ilmoo waliin kufaa jirtu tan ajjechaan garagaraa waa'een ajandaa kanaan dhaabbata lammaffaa hoo achi adaanachi bakka nama akkana nama fakkeenya ta'e kana mana kennitee ajandaadha inni kunillee waa hedduudhaaf ajandaa isaanii ta'uu ni danda'a ajandaan kun ajandaa gartee mana isaan kennaniif kana akka isaaniitti amma ajandaa mana isaan kennaniif kana irra caaluudha waan kana akka isaan ubaana warra tuulii Itoophiyaa qofaan warra miidiyaan alaallee waan kana hafarsaa ture jechuudha kanaafuu ta'uu danda'aadha meebiidha kan jechaa jiru yoodha yoo akka warroon tokko waan akkasii sooshaal miidiyaa irratti jechaa jira waan ta'eef inni biraa ammoo wanti inni godhe kuni dhuguma waan nama mararuu waan bareedaadha waa'ee gartee haadhaa itti dhagaame karaa saniin ibsuun abbama fedhee haa ta'u nama biyya kennallee bara haa ta'uu baatu beeka abbama barbaade haa ta'u tuulii Itoophiyaa illee ta'uu haa baatu wanni kun waan sirriiti waan haadha karaa saniin ibsuuni haati meeqa biyya san keessatti yoo fudhannee jira keenya parsantii 70
yookiin 8 haati biyya san quraan baadhatteeti kan ilma isii kan guddifattu kan barsiifattu. Faallaa kanaatiin ammoo haati akkasitti quraan baadhattee ilma isii barsiifattu guddifattu meeqaatam ka ilma isii jalaa kuffisaa jiran ammoo wanni beeku qabnu. Sa'aatii amman dubbadhu kana kalee gaafa inni akkas godhu san meeqaatam. Dhuguma kabajni haadhaa eeggamaa jiraadha amma dubbiin bakka kana jechuudha. Dhuguma kabajni haadhaa eeggamaa jira. Haati sun mataan isii ilmoo waliin kufaa jirti. Fakkeenya tokko isiniif kaase abbaan barbaadee haa ajjeesu biyya san keessatti fakkeenyaaf fotoon kuni torbaan takka duraadha kan faca'ee sooshaal miidiyaa kana guutuuf ajandaa ta'ee ture jechuudha. Daa'ima kana waliin akkasitti kuftee rasaasaan gombifamtee yeroo mul'attudha. Haati Oromoodhaan walumaa galatti keessattuu akka saba keenyaatti as deebina haati Oromoo waggaa afran kana haga duraanii caalallee haala saniin bifa akkana kana keessummeessaa jirti. Kanaafuu kabajni haadhaadha yoo kan eeggamu ta'ee ilmi kabaja haadhaa san akkasitti akka gurbaa kanaatitti jaalataadhaan gartee kabaja argata yoo ta'e kabajni argamuu qaba ture jechuudha. Haati ilma isii quraaniin cabsitee siyaasa nama dhuunfaadhaatii fi rasaasaan gombifamaa jiran jechuudha. Kumaan kalakkaa'amanii haati isaallee akkasumatti haati quraaniin ilma isaa guddifataa jirtus akka ilma guddifanne akkasumatti gombifamaa jirti jechuudha. Maqaan garaagaraatiin waan fedheenu haa ta'u maqaa adda addaatiin isin jechuufi. Duuba wantoota akkanaa kanneen yoo walitti ilaalle dhuguma kabajni haadhaa ni jira. Kabaja haadha miskiinaa tan quraaniin ilma isii guddifattuu hagamta akka eeggamaadha. Gurbaan ammoo ifirraa kaasee godhe ka jedhudhaa fi anamma akkana waan amma yaadanatti fakkaateen isin himaan. Gurbaan kun fakkeenyaaf osoo waan kana kan godhu ta'ee yoo dhuguma ofirraa kaasee godhe nama akkanumatti yoo laallinaa isinillee jechuudha. Wanni kun sirriiyyuu ta'ee jechuudha. Yoo diraamaadhaaf kan hojjetamuu dhabe ta'ee gurbaan kun gaafa jalqaba hadaamaa irraa yeroo jalqabaatiif firii isaa argu baratee barumsa fixee firii isaa argu san gaafa jalqaba shiroo qabbanootu yuunivarsiitii keessaa san nyaatee yeroo eebbifamee galma gaheetti ayyootii gasitu asiin nagahee jedhee waan kana qopheessa ture jechuudha. Akkamiin arraan tana guyyaa digirii lammataatiin yeroo hojjetaa baankii ture abbaa damoosaa tahee baankii keessa hojjetaa jirutti akkamiin wanni akkanaa kunuu dhufaaf kan jedhu gaafii keessa nama galchaa jechuudha. Hundaafuu wanti inni godhe kun waanuma dhugaati. Garuu jecha kiyya inni fakkeenyaaf itti yaadeetumaan dhuunfaa isaatiif haadhaaf godhe jechuu kiyyaa miti. Wanni inni godhe kun waan dhugaatiif fedhu gorsa namaatiin haa godhu yookiin itti yaadeellee haa godhu waanuma dhugaa waanuma haadhaaf godhamuudha jenneeti fudhannaa jechuudha. Garuu wantichi gartee wanni amma diraamaa jedhamee qoosamaa jiruu fi akkuma ammaan isiniin jedhee wantoota waan kanneen keessatti mul'ate kanniin jechuudha. Kanaafuu gurbaan akka hundattuu dabarteefii jirti. Yoo koopiraayitii si harkaa ta'uu baate eebbifamaan biraallee tarii saambusaa fi zayitii qabattee achi keessa seentee yookiin ammoo simintoo baadhattee dhagaafaa baadhattee atillee jechuun waan akkasii hojjattee tarii yoo mana argatte Finfinnee miti. Finfinnee gartee namni mana miiliyoona hedduun barbaadee dhabu kanaa miti. Yooma gartee mana 100 takkaan lafuma kaaree 100 takkaallee argatte walumaa galatti diraama kanatti fayyadamuu ni dandeessa jechuudha eebbifamaan biraallee yoo koopiraayitii si harkaa ta'uu baate. Duuba gabaabdumatti waa'een gurbaa kanaa wanni fakkeenyaa fi yookiin ammoo koppii diraamaa harkaa fakkeesse isa kanaa isin jechuu barbaadeeti. Akkamiin eebbifamee gurbaan kun guyyaa lammataa qulfiin geeffameef manni kun qophaa'ee eegamu maaliidha akkamiin gootee yoom gaafatamee jechuun biyyi keenya sadarkaa kana geettee jirti. Fakkeenyaaf bilisiginaa waan akkanaa kana ni jaalata yoo isin fudhattan fakkeenyaaf waggaa afran kana Dr. Abiyyi mataan isaa Taakkalaa waliin taanii Adaanach waliin taanii akkas akaafaa qabatanii jiru mana miskiinaa akkasii diigee ofii isaatii mana biraa ijaaree fi haadha manaa godhee jira yeroo jedhamutti jechuun biyya san keessaa osoo akka gartee nama fakkeenyaaf biyyoota gurguddatanii kan harka qalleeyyii isaan waan nyaatanii dhugan ittiin bulan mana jireenyaa hin qabneef haa godhamu osoo jedhame kan manaa miti waan nyaatee dhugu hin qabne miileena jechuudha. Taamee garuu wantoota gartee diraamaadhaaf fotoo ittiin kahuudhaaf tahamu nama lama Finfinnee keessa akkas godhamee mana gartee akkas dongoraa qabatanii dhaabbatanii wantoonni akkanaa kunneen hin godhama isiniin jechuumaafi. Kanaafi warraaf ammoo faayidaa ni qabaa fi mallaqaan kabitanii ka jedhamuuf sirriitti faayidaa qabaaf ammayyuu qabaateeti jira dhugaadhaan amma booda kanarra gara qoosaatitti haa jijjiiramu malee. Yooma gartee gurbaan kun ofirraa kaasee diraamaadhaaf kan godhe yoo taate gorsatu jira achi keessaan gorsaan jira jedheeti yaadaan akka kiyyatti jechuudha. Jechuun akkana godhi kallatti akkana kanaan jedhi haasawallee achi boodallee kana godhi mee haasawota inni akkasii achi booda haasa ilaala. Ammallee gaafa sanis EBCdha waan kanaaf farsii kamata duree dubbiidhaa godhate jechuudha. Kanaafi haasawa gurbaatii fi wantoota haala saniin taame akkasitti waliin laallee yeroo jennu anis diraamaadha jedheetiin fudhaa. Maaliif jennaan waan tokko waliin laalte jecharra bifarra
dubbitu abbaa fakkaata jetti Oromoon. Akkuma walii galaatitti gurbaan milkaa'ee diraamaa yoo ta'e diraamaan isaa milkaa'amee fi jira. Garuu yoo diraamaa ta'e ammoo nuti akkasitti waan nu mararuun qabu maaliif diraamaadhaaf kan hojjetamu YouTube kanarra doolaara 300 400 irraa argachuudhaaf san caala bu'aa bahii hedduu itti kafalamee namni dhuunfaadha anillee gabbahee diraamaa hojjetuu danda'a ijoollee Oromoo meeqatamtu diraamaa hojjetee nus bashannansiisee wantoota akkanaa kanallee hojjetee kan haadha fakkaatullee osoo hin beekin kan akkanatti nuti gartee maaliif irraa akkana fura goonu tokko lama waa'ee haadhaa taata'u uumama barbaadee waan gartee miira namaa tokko waan dhugummaadhaan wal qabatu waan akkana kanarratti jechuudha. Kanaafuu yoo diraamaa ta'e homaa hiika hin qabu garuu haga ammaatitti akka achi ilaalee argaa jirutti akka mallee akka tilmaama namoota hedduu sooshaal miidiyaa irratti argaa jirutti wantichi diraamaadha jechuudha. Inni biraa tokko ammallee maal inni wayii naa kennaa jedhee maaliif itti hinaafamaadha. Kana yaa jara kennaa hin taphatina hin qallatina waan akkana kana jechuun. Amma fakkeenyaaf nam tokko dhiisati isa yuunivarsiitii guddaa sanirra waa'ee haadhaa isa gartee quuqaa nama hundatti jiru kanaa miti fakkeenyaaf namni tokko diraamaadhaan yeroo waa'ee haadhaa hojjetee akkas jedhee maal godhu waan qabatamaan isirra ga'e osoo hin ta'in wanni kun ni jaalatamaa hawaasa keessa jira YouTube irratti narraa bitamaa yookiin ammoo nama hedduutu laalee mallee inaaf kafalama jedheeti YouTube irratti waan kafalamu jechuudha. Waa waarantii qabuu fi waa waarantii hin qabnetu jira. Kun waa waarantii qabudha kanaan hin taphatina. Wanni tokko diraamaan tokko keessattuu yoo fakkeenyaaf mootummaan harka keessaa qabaate maybe akka namoonni hedduun kaasan nama waan social media irratti argirraa namoonni hedduun fakkeenyaaf waan kana mootummatu hojjete kan jedhudha diraama kanayyuu yoo dhuguma akka jedhame kana fakkeenyaaf mootummaa faa kan hojjetu taate jalqabuma yeroo kaahamuyyuu kana godhaa kana yeroo godhamee akkasii jalqaba irratti miidiyaan isa gaafatu kana innis haala kanaan dhiyeeffata kaameraamaaniin dhiyaatee namni isa gaafatu dhiyaatee haala akkasiitiin jechuudha kan godhamu inni naa kennaa jechuun diraama san hojjetudha jechuudha. Kanaafuu sanii hin taphatina naa kennaa jechuun diraama san hojjetudha. Ati waa'ee haadha sanii hinquwamtu gaafa san daqiiqa takkan kenne EBC'n jalqaba maxxansuyyuu namni hundi dhuunfaadhaan anas dabalatee namayyuu jechuudha Facebook isaa irratti TikTok irratti YouTube irratti miidiyaa kana guutuu to'ate jechuudha. Haddaa warri alaa miidiyaadhaan alaa hundatu dubbataa ture jechuudha. Kanaafuu kun wayii naa kennaa jedhee waan jedhamu jiru diraamaan hojjetame taanaan diraamaan akka bitamu ni beekama jechuudha. Yeroo wallee itti bahamee sirbi tokko yeroo bahu muuziqaan tokko fakkeenyaaf yeroo bahamee magaalarra oolamu akka inni uummata biratti jaalatamu beekameeti abbaan san mallaqa itti baasee kan dalagu jechuudha. Artistiin tokko yookiin hin dalagu kan irraan bitamu beekamu hundeen akkasuma isin jechuufi. Saniifuu kanaan hin taphatina warri gartee fakkeenyaaf lakki inni naa kennaa hin jenne silaa isin maal naa kennaa osoo hin ta'in naa kennaan diraama kana hojjetudha. Yoo ammoo qaama biraatiin kan itti kennamillee taate qaamni biraa sunis yeroo kana gootee nutillee akkana karaa kana miina taphannaa atillee akkana kanaan taphadhu akkana asitti dhaamna kan jedhudha. Kanaafuu waan akka isin hin taphatina kan inni naa kennaa hin jenne warri jettan akkasitti hubachuu qabdan isin jechuumaafi. Kanaafi diraamas ta'utti milkaa'anii nullee won'ee woccisiisnee fi wanni galmi yaadame sun gahamee fi tuuliddi Itoophiyaa qofaa miti warri alaallee wocee fi miidiyaa oo'isee fi akkasuma gurbaanis miiliyoonara ta'ee nama meeqa kan barbaadee akaawuntii isaa irratti mallaqa galchuudhaa fi haadha isaa saniif ispoonsara ta'uudhaa fi isaaf ispoonsara ta'uudhaa fi dalagaa meeqa argateeti jira mana Finfinneedha kantiibaan argate kana qofaa miti beekumtii sooshaal miidiyaa irratti argate qofaa miti karaa hedduun itti milkaa'ee jira jechuudha. Kanaafuu namoota tokko tokko ammoo itti hinaafamee itti maaruudhaama hinaaffaa miti yoo diraamaa ta'e dhuguma ammallee hiikan qabu. Maaliif fakkeenyaaf yoo diraamaan kun itti akkana godhi gaafa akkana karaa kana ajandaa namaaf kennina dhugaa dubbachuu fi diraamaan akkanaa kun maaliidhaaf wanni inni yoo kan diraamaadha ta'e kan hojjetamu taate jechuudha. Aayyoo biraa kan kuma meeqaan kufaa jirtu. Tan daa'ima waliin kufaa jirtu tan qoraan duudatti inni jedhe san qoraan san duudatti baadhattee fuula duratti ilma baadhattee qoraanii fi daa'ima waliin kufaa jirtu aayyoon Oromoo meeqatam akkuma reefu jenna ilma isiin qoraaniin guddiftu ka jalaa rasaasni fuudhaa jiru meeqatam haqaa ala cubbuudhaan jechuu kiyyaa beeki jechuun yookiin ammoo waa yakka dalagee akkas ta'e isin jechuu kiyyaa miti kan karaa gubbaatti kufaa jiru kan isin gartee mootummatu hidhee yookiin shakkamee hidhamee mootummatu hidhee boru iftaan naa baha achitti nyaata geessaa fi galaa geessaaf jettee achi yeroo dhayitu ajjeesanii karaa gubbaatti darbanii fi karaa gubbaatti reeffa argitu aayyoon qoraanii guddifatte meeqaatame walumaa galatti akkaataan itti guddanne parsantii 80 akkana garuu gurbaan sun yaadatee dhugumatti quuqama haadhaatiif godhee kan jedhudha kan nu boocise garuu yoo diraamaadhaaf godhee akkuma amma gartee innaat haagar waan jedhamee sirba musan yoo sirba akkasii godhame garuu homaa hiika hin qabu sin jechuuf isa yoo ta'e YouTube irraa yuuni arganna diraamaan hedduutu jira fiilmni hedduutu jira afaan Oromoo afaan Amaaraa afaan biraatiin illee jechuudha ni jira waan ta'eef homaa hiika hin qabu sin jechuuf hundaafuu akka gaariitti ajandaa ta'eeti jira amman tanallee namoonni hedduun fashale jedhaniitti haala saniin irraa haasawaa jiran isin jechuu barbaade tan Abduu Mubaalak Biraay hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagayaan naa tura.